kabajamtoota hordoftoota chaanaalii keenyaa har'aa fiiziksii chaaptar 4 walitti deebinee jirra. Kanaaf chaaptar 4 mata dureen nurra eegallu barti tokkoffaa heat and thermodynamics kan jedhu waliin laallata jechuudha. Kanaaf introduction irraa yookaan dursa wantoota as keessatti ilaallu yoo thermodynamics wal kabarsiifnu taate, thermodynamics is a science of the relationship between heat and work, temperature and energy. So thermodynamics kuni saayinsii yookaan ammoo qo'annoo waan tokko jedduu hiitii, workii fi akkasuma temperature, energy jedduu jiru, relation jira lamaan jedduu jiru, hiitii fi workii maalitti qabani, akkasuma workii fi temperature, hiitii fi temperature, energy fi workii jarri kunniin fiiziksii keessatti walitti dhufeenya jarri qaban akkamitti waliin dalagan, akkasuma workiin tokko siistemii irratti yoo gaggeesse workiin keenya sun siistemii keenya irratti effektii akkamii qaba yookaan ammoo internal energy keenya dabalamoo hin qannasa waan jedhu, akkasuma hiitiin sabstaansii tokko siistemii tokko irraa yookaan ba'u taate siistemiin keenya sun energy isaa hin qannasu hin dabalamoo internal energy isaa hin qannasu hin dabala waan jedhu waliin laalla jechuudha. Kanaaf as keessatti in broad terms thermodynamics deals with transfer of energy from one system to another and from one form to another jechuudha. Kanaaf iyyuu bal'inaan thermodynamics kana yookaan ibsu taate inni maal dabarsa, energy from one system to another, energy systemii tokko irraa gara systemii tokko irratti kan dabarsa jechuudha. Thermo ho'a dynamic ta'e jechuudha. Kanaafuu ho'a socho'aa jechuudha. Ho'a socho'aa gisa jennuun ho'i socho'aa kun energy system tokko irraa system to another and from one form to another, energy tokko irraa yookaan system tokko irraa gara system biraatti energy kan transfer godhu yookaan daddabarsu jechuudha. Energy tokko irraa gara tokkootti, fakkeenyaaf ho'a system tokko irraa gara biraatti transfer kan godhu yookaan ammoo between them thermal contact qaban transfer of energy kan godhu thermodynamics dha jechuudha. Energy tokko gara tokko irraa qaama biraatti energy transfer godha. Energy process akka isaan godhan hin taasisu jechuudha. Maal godha? Transfer godha jechuudha. Akkanatti transferii bakka tana ofirraa ilaaluu qabna jechuudha. Transfer godha malee inni maal godhu energy akka isaan process godhan hin taasisu. A transfer of energy from one system to another and from one form to another. Akkasii jechuudha. So inni biraa three thermodynamic system are what? Closed system, open system, isolate system jechuudha. Closed system kan jennuun akkuma fakkii kanarra ilaaltan close gaafa ta'e surrounding irratti effecting qabu jechuudha. There is no effect zero to surrounding jechuudha. Surrounding irratti effecting qabu close ta'ee jira. Gaafa open ta'e immoo there is what? Heat transfer ta'e jechuudha. Gaafa heating transfer ta'e there is what? Decrease ta'e jechuudha. Maal ta'a? Internal energy keenya ni qannasa jechuudha. Internal energy keenya ni qannasa jechuudha. Gaafa isolate ta'e there is no heat transfer, no mass transfer. Massiin isaallee transfer hin ta'u, there is no heat transfer, heatiin isaallee transfer hin ta'u jechuudha. Maaliif heatiin isaa gaafa isolate ta'e surrounding irra yookaan ammoo qaama tokko irratti kan dalageessu. Workii yoo fakkeenyaaf qaama tokko workii irratti dalageessuudhaaf gaafa workii irratti kan dalagaa'u taate isolate ta'uu hin jennu jechuudha. Qaama tokko irratti kan dalageessin yoo ta'e innis qaama tokko irratti illee kan dalageessin yoo ta'e there is what? Isolated system jenna jechuudha. Maasii isaas fakkeenyaaf shaayii tana amma fakkeenya shaayii tana qabattan hurkaan keessa bu'u jira jechuudha. Gaafa hurkaan keessa maasiin isaallee maal ta'a? Transfer ta'a jechuudha. Hiitiileen transfer ta'a jechuudha. Hiitiileen transfer ta'a. Maaliif surrounding itti transfer ta'a? There is what? Gaafa surrounding fi hiitiin isiin qabdu walqixa ta'e there is what? Equilibrium jennaani. Kanaafuu haga walqixa ta'utti keessaa maal ta'a? Ni qannasa jechuudha. Kunis closed ta'e gaafa closed ta'e closed system gaafa ta'e there is what? Heat bicha transfer ta'a to what? To the surrounding or to object closed intensity transfer ta'uu danda'a jechuudha. Akkasuma massiin transfer hin ta'u, no mass transfer. Massiin transfer hin ta'u jennaan jechuudha. So gaafa isolate ammoo isolate ta'ee jira. Maasiin isaas transfer hin ta'u, hiitiin transfer hin ta'u jechuudha. Kanaafuu naannoo irratti hin gaggeessu, naannoo inni irratti hin gaggeessu jechuudha. So paartii kana hagas eega jenneen introduction akkuma tuufetti jira. So thermodynamic system and its constituents
surrounding system boundary jechuudha kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. What is surrounding, what is system, what is boundary ka jennuun jecha. Surrounding, the surrounding is the environment that is around the system in the thermal contact with it jechuudha. Surrounding jechuun environmentii systemii keenya naannoo jiru san environmentii systemii nu qo'achuuf yookaan wanta nu irratti dalageessuuf deemnu san naannoo jiru. It is weather, atmosphere, weather, other things naannoo san ka jiru maal jennaan surrounding kennan jechuudha. Kan nu qo'achuuf deemnu yookaan paartii nu laaluuf deemnu san paartii nu laaluuf deemnu suni maal jennaan system jennaan jechuudha. Boundary kennuun imaginary line ta'e systemii fi surrounding kan wajjaan baasu akkasuma jidduu systemii fi surrounding kan jiru systemiin hagana as hagana achi surrounding dha jedhee ka addaan nu baasu maayini boundary line dha. Surrounding ammoo tuyyuu systemiin boundary line achitti ka argamu eenyunni surrounding. Boundary line asitti gara keessaatti argamu maayini systemii. Kana jechuun fakkeenya fakkii kanarraa gizalaallu fakkii kanarratti maal agarraa boundary line. Boundary line jechuun asirraa kana asii achi maayini surrounding. Kunoo maayini systemii dha jechuudha. Kanaafuu workii yoo dalageessu systemii kanarratti dalageessa. Workiin yoo inni dalageessus systemii kanatti surrounding irratti dalageessa jechuudha. Gaafa kana systemiin meeshaa nurratti dalageessu kana ta'a surrounding ammoo surrounding naannoo kana ta'a jechuudha. So in general a thermodynamic system is defined by temperature, volume, pressure and chemical composition jechuudha. Thermodynamics kenna kana temperature, volume dhaan, pressure and chemical composition dhaan ibsatu jechuudha. Kana jechuun thermodynamics defined by its temperature, temperaturean yookaan ho'insi waan tokkoo dabaluu yookiin qannasuudhaan thermo ho'insi waan tokkoo dabaluu yookiin qannasuudhaan volumiin qabeen keenya sun qabate dabaluu yookiin qannasuudhaan jijjiiramuu volumii waan sanii dabaluu yoo workiin irratti dalageessee volumii waan sanii walitti compress goore volumii waan sanii qannasu yookaan ammoo pressure dhiibbaa irratti goonee wanta san dhiibbaan keenya sun dabaluu yookaan qannasu pressure waan sanii high altitude waan sanii yoo kan dabalu taate pressure dabalu yookiin qannasu. Kanaafuu thermodynamics kan irratti hundaa'a jechuudha. So chemical composition waan san irratti hundaa'a jechuudha. Chemical composition system yookaan volume waan san keessa qabu chemical composition isaa molecules sun chemical composition isaa maal akka ta'e atmosphere dhamoo waan biraa helium dhamoo waan biraa waan jedhu san chemical composition isaallee kan nu himu ta'a jechuudha. Kan keessatti ilaallu ta'a thermodynamics walumaa galatti wantoota kanneen keessatti qabata jechuudha. A system is in equilibrium when each of these variables has the same value at all points. Systemiin kenna kun systemiin kenna kan nu qo'annu sun equilibrium ka jennuun gaafa temperature, volume, pressure, chemical composition kenna kun marti isaan ta'e at the same point yoo jiraatan maal jennaani that is system is that in equilibrium jennaan jechuudha. Jalqaba maal ta'uu qaba temperature jira the same ta'uu qaba. Volume jalqaba wal qixa ta'uu qaba. Pressure qixarratti gaggeeffamuu qaba. Chemical composition jira wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. So wanti isaan chemical irratti compose ta'an sun chemical isaanii ka compose ta'e sun wal qixa ta'uu qaba. Gaafa kana maal jennaan systemiin keenya maal ta'e equilibrium ta'e yookaan wal qixa ta'ee jira jechuudha. Wal qixxaateera jechuudha. The concept of temperature and the zeroth law of thermodynamics. Conceptii temperature yookaan ammoo maalummaa temperature fi zeroth law of thermodynamics kennaa jechuudha. Zeroth law of thermodynamics kan jennuun ka akkami akkasuma temperature jechuun maal akka ta'e as keessatti ilaallaa jechuudha. Temperature is measure of average kinetic energy per molecular substance. It is different from heat although the quantities are ultimately related ka ta'an jechuudha. Kana jechuun temperaturein kenna safara molecular keessatti average kinetic energy kenna yookaan ammoo tuyyuu
jijjiiramni kinetic energy keenya kun hagam takka molecuulota keenya keessatti saffisaan temperature keenya dabale yookaan ammoo hagam takka socho'e waan jedhu kan ilaalu jechuudha. Kana jechuun average kinetic energy molecuulii tokko keessatti molecuulii substance tokko keessa jiru. Substance keessatti average kinetic energy keenya tokko speed yookaan ammoo temperature keenya ittiin socho'u kun hagam takka jedhee nu qoratu jechuudha. Safara isaati. Gabaabumaan temperature is the measure of average kinetic energy per molecule in a substance. Temperature is not heat. Temperature jechuun ho'aa miti. Temperature jechuun safartuu average kinetic energy jechuudha. Average kinetic energy keenya fakkeenyaaf yoo lamarraa gara sadiitti gadabalu taate temperature jechuun average kinetic energy jechuudha. Kanaafuu 3 plus 2 over 2 jechuudha temperature keenya kan jiru. 5 irra 2 jechuudha garbaraati. Average kinetic energy dha per molecule keessa jechuudha. Malee temperature is not heat. Ho'aa miti jechuudha. Is not cold. Qobbanaa hallaa miti jechuudha. Inni safartuu kaane average kinetic energy. Energy molecule tokko substance tokko keessa ka jiru molecule keessa jiru san molecule substance keessa jiru san keessatti kan average kinetic energy kennaa kan nu safarudha malee temperature is not heat jechuudha. It is different from heat. Heat irraa garaagarummaa qaba. Heat if temperature in garaagara. Although the two quantities are what ultimately walitti relativity qaban jechuudha. Walitti dhufeenya qaban malee zina heat temperature fi heat tokko miti jechuudha. Heat is defined as flow of energy from one subject to another. This flow of energy is caused by different in temperature jechuudha. Heating energy qaama tokko irraa qaama tokkotti yaa'uudhaan waan tokko heating jira yoo jenne qaama tokko irraa qaama biraatti yaa'e jechuudha. Kana jechuun yaa'insa energy qaama tokko irraa qaama biraatti yaa'uun heat jenna. Flow of energy or difference in temperature gaafa jenne bichaadha jechuudha. Difference in temperature gaafa inni heating ni jira jechuudha. Garaagarummaan temperature yoo jiraate heating ni jira jechuudha. Kanaafuu haala san ibsuu dandeenya malee heat is what temperature yoo jenneen is not correct jechuudha. Kanaafuu this flow of energy is caused by difference in temperature. Garaagarummaan temperature waan jiruuf jecha yaa'insi energy qaama tokko irraa qaama biraatti kan yaa'u gaafa jiru heat akkasitti ibsuu dandeenya jechuudha. Haala saniin heat ibsuu dandeenya malee it is temperature gaafa inni this incorrect word ta'a jechuudha. Incorrect hin jiru waan akkasii miti jechuudha. Akkasii haala sanii ibsuu dandeenya jechuudha. Kanaaf energy is caused by difference in temperature. Yaa'insi energy kun garaagarummaa temperature gaafa jiruun kan uumamu taanaan heat is defined ta'e jechuudha. Heat ni jira jechuudha. Yaa'insa sababa jijjiirama temperature yaa'e saniin heat kennaan malee heating temperature hin jennuuni jechuudha asirratti. Two objects are in thermal equilibrium if they are in close contact that allows either to gain energy from one to another but nevertheless net energy is transferred between them. Kana jechuun objectiin tokko thermal equilibrium irra jira yoo jenne close contact that allows their gain energy from one another. Energy qaama tokko irraa qaama tokkotti erganii energy qaama tokko irraa qaama biraatti transfer tahee energy qaama lamaan jidduutti yoo dhaabate yaa'insi energy yoo hin jiraatin gaafa san maal jennaan thermal equilibrium jennaan jechuudha. Qaamni tokko kontaaktii wal tuqee fiizikaalii wal tuqee energy qaama lamaan san jidduutti yaa'u yoo dhaabate even whether it is cold or it is heat ta'uu danda'a. Gaafa kana energy jara lamaan qaba wal qixa gaafa ta'e that is what we call thermal equilibrium jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf shaayii takka yoo fudhanne shaayii tana jala fakkeenyaaf shaayii burcuqqoo keessa buufnee shaayiin tun inni ho'iti wanti siinii ni jala kennu sun ammoo bishaan keessaa fuudhee jala kenne so garanatti yaa'a jechuudha. Flow of heat toward gara jala saanii jala kennatti yaa'a jechuudha. Gaafa yeroo dheeraa fudhata waan kana akkas ta'uudhaaf yaa'ee gaafa asiillee achitti deemuu dhiisee qobbanti asiillee qoo itti gad deemuu dhaabate qaxxi jedhee dhaabate teessoo thermal equilibrium jennaan jechuudha. Thermal equilibrium jenna. If two objects remain contact for long time they typically come to equilibrium jechuudha. Yeroo dheeraadhaaf turanii achi booda ittiin thermal equilibrium irra gahuu danda'an jechuudha. Malee walumarra kenne yeroo muraasa keessatti thermal equilibrium gahuu hin danda'an jechuudha. There is the law of thermodynamics. There is the law of thermodynamics maal jedha?
if object A is thermal equilibrium with object B and object B is thermal equilibrium with object C, then object A is thermal equilibrium with object C. The statement of transitivity is called the zeroth law of thermodynamics. Kana jechuun maal jechuudha? Object A kun thermal equilibrium with object B. Thermal equilibrium AB wajjin yoo jiraate akkasuma B illeen C wajjin yoo jiraate A C wajjin wal qixa jechuudha. Kana jechuun object A is what? Object A is thermal equilibrium with object B. Object B with thermal equilibrium with object C. Then object A is with thermal equilibrium with object C jechuudha. Kana jechuun A fi B wal qixa yoo taate, kana jechuun grammaticity yoo gadeef hin taate A fi B A equals to B yoo jenne B equals to C yoo jenne then A equals to C dha jechuudha. Kana jechuun A equals to 5 yoo jenne B equals to 5 equals to 4 yoo jenne 3 equals to 4 yoo jenne then 5 equals to 4 jechuudha. Then 5 fi 4 illee wal qixa yoo jenne 3 fi 4 illee wal qixa yoo jenne then 4 fi 5 fi 4 illee wal qixa jechuudha. Kanaafuu grammaticity illee akkas jechuudha. Kana karaa gabaabaadhaan qabachuudhaaf. Kanaaf A'n thermal equilibrium with B tahee B'n thermal equilibrium with C tahee then A is thermal equilibrium with C jechuudha. O it transfer tahee gaafa qixa tahee B fi C illee wal qixa taanaan A fi C illee wal qixa ta'a A fi B illee wal qixa ta'a jechuudha. That is what due to transfer of energy transfer gaafa ta'e jechuudha. Equally transfer ta'a waan ta'eef jechuudha. Zero law of yeroo dheeraadhaaf ture equally transfer ta'a waan ta'eef this is zero law of thermodynamics jechuudha. If thermometer A is in thermal equilibrium with object B and B is in thermal equilibrium with C, then A is thermal equilibrium with C. Therefore, the reading on A stays the same when A is moved over to make contact with C. The same ta'a jechuudha. Hin jijjiiramu jechuudha. Maaliif wal qixa tahe wal qixa energy transfer ta'a waan ta'eef. Hamma A'n haganaa fudhatu B'n haganaa fudhatu A'dhaan haganaa mala C'dhaan haganaa mala waan jedhu miti. Equally transfer ta'a jechuudha. Temperature scale. Thermometer measure temperature according to well-defined scale of measure. Thermometriin temperature well-defined yookaan ammoo gatiin isaa beekamaa fi madaalawaa tahee akkasuma gatiin isaa bakkatti godhame. Bakki isaan beekamaa well-defined ka ta'e kan safaru thermometer meeshaan temperature well-defined scale ka ta'e. Well-defined scale ka ta'e kan safaru eenyu jennaani thermometer jechuudha. Base of thermometer are what? Volume increase with temperature of most substance. Alcohol thermometer akkasuma or the original mercury of thermometer jechuudha. Volume substance waan tokko kan ta'u ta'a temperaturein substance hedduu keessatti ni dabala because they are direct proportional walii waliin qaban jechuudha. So baay'ee keessatti ni dabala. Original mercury of thermometer akkasuma other property of temperature ittiin safaruu gargaarammoo electrical resistance, color and emission of infrared. Colorii kana maal jechuun fakkeenyaaf colorii adii fi coloriin gurraachi temperature ittiin safaruudhaaf baay'ee garaagarummaa qaba waan ta'eef kamtu temperature yookaan ho'a kamtu irra ofitti saaba yookiin ammoo immiit godha waan jedhu colorri dhaabanii ilaala. Colorii maal akka ta'e isin konfiis gochuu danda'a. Coloriin gurraachaa fi diimaa irratti garaagarummaa qaba. Akkasuma gurraachaa fi adii irratti garaagarummaa qaba temperature irratti jechuudha. Infrared radiation aduu irraa fakkeenyaaf amma aduun kenna ho'i gara aduutiin dhufu kun radiation garagaraa jira. Electromagnetic radiationiidhaan achirraa dhufu kanaallee ho'a gara asirraa dhufu gama kanallee safaruu danda'a. Kanaafuu temperature karaa kanneeniin safaruus ni dandeenya jechuudha. Roobifeessidha. Thermometer measure temperature according to well-defined scales of measurement. Temperature wantoonni well-defined fakkeenyaaf wanti nu fayyadamnee thermometer safaruu kan nuti dandeenyu skeeliidhaan beekamaan Fahrenheit, Celsius and Kelvinidha. Kanaaf
kelviiniin kenna gaafa sirriitti ho'ee Fahrenheit irratti meeqa ta'a gaafa baradoo ta'e bishaan fakkeenyaaf bishaan irratti fudhanne gaafa absolute zero yookaan ammoo boiling point of boiling point isaanii xiqqaa akka ta'e yookaan ammoo freezing boiling point isaanii gaafa fakkeenyaaf boiling point bishaanii Celsius irratti 100 gaafa ta'e Fahrenheit irratti 373 ta'a dhiifama kelviin irratti 373 ta'a Fahrenheit irratti 212 ta'a kana foormulaa kanatti galchitanii ilaaluu dandeettanii foormulaa kanaan kanaaf Celsius of Fahrenheit equals to 9/5 temperature of Celsius plus 32 dabaltanii gaafa ammoo Celsius gara Fahrenheit jirru 32 irraa dheeftanii jechuudha. As keessaa foormulaa tokko as keessaa kana bichaa yoo qabatan gahaadha. Deebi'ee egasii Celsius to Kelvin kana bichaa yoo qabatan gahaadha. Asiisis tokko bicha kana bichaa yoo qabatan it is enough jechuudha. Kana sadii bichaa qabannaaniin foormulaa dila kana keessaa engaa jechuudha. Kaawwaan walumarraa baasee waan ta'eef so kuni duraan illee hin beekna waan ta'eef kutaa sagalirraa kaafnee achii gadirraa kaafnee haga kala kutaa kolabat haga siittu dhufee jira waan ta'eef jechuudha. So inni biraa linear thermal expansion kan jennuun kun the increase in length of a solid is proportional to its initial length and the change in its temperature. The proportionality constant is called coefficient of linear expansion. Kana jechuun linear thermal expansion kan jennuun kuni there is what expansion sadii qabna as keessatti kan ilaallu aerial expansion fi volume expansion akkasuma linear thermal expansion ilaalla jechuudha. Linear thermal expansion kun maal jijjiirama fakkeenyaaf sibiila tokko yoo ifne jijjiirama dheerina irratti kan dhufa jechuudha. Dheerina irratti it's not about volume, it's not about area jechuudha. Area concerning godhu akkasuma volume illee inni maal length jechuudha. Fakkeenyaaf sibiilli kun duraan hagana kan ture yoo taate hagana dabale yoo jennu zero at change in length jechuudha. Dheerina dabalee jira jechuudha. So gaa kana kattiin dalaynu linear thermal expansion jennaan jechuudha. Haala kamiin dalaynu fakkeenyaaf asirratti change in length equals to length L2 minus L1 jechuun dandeenya jechuudha. L2 minus L1 jechuun dandeenya jechuudha. Yookaan ammoo iyyuu change it kan inni jijjiirame san irsu originally jechuun dandeenya jechuudha. So proportionality constant is what? Proportionality constant of linear expansion equals to change in length over initial length times change in temperature. What is change in length? So proportionality constant equals to L2 minus L1 or LH height kan dheerate jechuudha. Akkasuma initially L0 jechuun dandeenya jechuudha. Yookaan normal L minus L0 jechuun dandeenya jechuudha. So asirratti then proportionality equals to L minus L0 over L0 or initial length change in temperature jechuudha. So cross gaafa goonu L minus initial length equals to proportionality constant initial length change in temperature jechuudha. So sana akkasitti qabattan length equals to achi gaafa dabarsinu initial length plus change in length proportionality constant initial length change in temperature jechuudha. So proportionality constant is constant value. So length equals to initial length into 1 plus proportionality constant times change in temperature is gamalachuu raayu proportionality initial length jirra baafana jechuudha. So haala kanaan dalaguu ni dandeenya jechuudha. So linear thermal expansion a bimetallic strip consists of two metal of different coefficient of thermal expansion
A and B in the figure. It will bend when heated or cooled. Kana jechuun liinaan thermal expansion kenna kana fakkii kanarraa tokkoffaa nu gochuu qabnu tokkoffaa there is why by metallic strip metalii yookaan sibiila lamatu kan walirratti maxxanee jira. Sibiila kana ho'isuu yookaan qabbaneessuu dandeenya. Gaafa ho'ifne beendi gochuu dandeenya. Gaafa qabbaneessus minaalbaat sibiilota tokko garaagarummaa qabaachuu danda'a beendi gochuu dandeenya jechuudha. So garamitti beendi ta'a garamitti beendi hin taane. Fakkeenyaaf sibiilli kun bakka tanaan kaga gubbarra jiru kun yoo kagartan taate kagara bitaatiin jedhu kuni Eedha kun Bidha. Gama E kanaa yoo ifne gama miti jallata gama B kanaan yoo ifne garami jallata. Fakkeenya asirraa yoo ifnu taate garami jallata gara gadii kanatti jallata jechuudha. Gara B'tti jallata. Maaliif density cimaa qaba. Density gaafa wal gadhiisee garanatti jallata jechuudha. Yoo kan garanaan yoo ifnu taate hoo gara sitti jallata jechuudha. Gara sitti daba. Maaliif asiin densitiin isaa maal ta'eera wal gadhiisee jira jechuudha. Gara sitti deemuu danda'a. Garanatti deema. Maaliif osoo kara asiin yoo ifne garanatti hin jallatu. Maaliif gubbaa wal gadhiisu waan ta'eef jecha. Hin qabee akkasumatti rarraasee hambisa. So kanaafuu gara ifne sanirraa gara kaanitti jallata jechuudha. Gara ifne sanitti hin jallatu. Gara ifne sanirraa gara kaanitti jallata jechuudha. Kanaaf the curvature of bimetallic strip depends on temperature. The strip is straight at a starting temperature where its two components have the same length at higher temperature. This strip bends to the right because the metal on the left has expanded more than the metal on the right. At lower temperature, the temperature would bend to the left. So kanaafuu sirriitti maal ta'e expand ta'ee jira jechuudha. Wal gadhiisee jira jechuudha. So kanaafuu garami jallata gara B'tti jallata jechuudha. Yookaan ammoo iyyuu gara right kanatti jallata jechuudha. From the left. Gara left kana maal ta'e yoo ifne higher point yookaan temperature guddaa gara naayooti goonuu taate garamitti jallata gara mirgaatti jallata jechuudha. So maal barbaada gara ifne sanirraa gara ho'insanitti jallata jechuudha. Concept isaa gahumatti agarsiisa. Areal expansion kan jennu ammoo the change in an area of a solid is proportional to its initial area and the change in its temperature. The change in an area jijjiiramni solid yookaan jijjiiramni area solid tokko proportional its initial area change in its temperature jechuudha. Akkuma wal dura wal ilaalle proportionality constant of area equals to twice of proportionality constant of linear expansion. Twice of what? Proportionality constant of linear expansion jechuudha. So akkuma wala gara wal fakkaataadhaan dhufanii formulaan isaanii akkuma linear expansion finnetti fiduu dandeenya jechuudha. Tokkuma zaseemidha. Kana fayyadamnes tokko nuu kenna jechuudha. Change in area jechuun change in area equals to area before heated area after heated minus area before heated jechuun dandeenya jechuudha. Area after heated minus area before heated yookaan area 2 minus area 1 jechuudha yookaan area minus initial area jechuun dandeenya jechuudha. Asirraa baafna jechuudha. So area kee bal'inni waan tokko dabaluudha. So leengiza gaafa kun area dha jechuudha. Gama biraatiin area equals to maal jechuun dandeenya? Area after heated equals to what? Length after heated square jechuun dandeenya jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf area maalin beena? Area equals to a square or area equals to length square. Kana jechuun area waan kana gaafa barbaan area equals to what? Length qaba kanaaf L square jechuudha. So area equals to area of after heated equals to length after heated square jechuudha. Kanaaf areaan keenya walumaa galatti asirratti gabaabaan kan qo'achuu dandeenyare length equals to initial length into 1 plus proportionality constant change in temperature gaafa jenne then area equals to L square gaafa jenne initial 1 plus proportionality constant change in temperature the whole square jechuun dandeenya jechuudha area. Karaa kanaallee argachuu dandeenya proportionality constant karaa kanaallee argachuu dandeenya square jenneen jechuudha. Gabaabumatti jechuudha. Volume illee akkasuma area equals to
volume cube dha. Volume kaasu length cube jechuudha. Length cube dha. So volume expansion, the change in volume of a solid is proportional to its initial volume and the change in its temperature. That is what change in volume equals to proportionality constant of the volume or gamma. Then volume initial volume change in temperature. Volume equals to volume initial 1 plus gamma or proportionality constant of the volume expansion times change in temperature. So proportionality constant of the volume equals what? 3 times proportionality constant of linear expansion. Kasuma area equals to area after heated equals to length after heated square yoo jenne, akkasuma volume equals to volume after heated equals to length after heated cube jechuudha. Cube of length after heated jechuudha. Volume equals to length after heated jechuudha. Length after heated cube jechuudha. Kanaafu kama length san length initial length into 1 plus initial length proportionality constant of length times change in temperature, the whole is cube gaafa goone, that's what we call volume expansion yookaan immoo volume after heated argachuu dandeenya jechuudha. Volume expansion coefficients. Volume expansion coefficient kunniin constantidha. Kanneen mara kan itarii, kaarboonii, alkoolii, gaazolaayinii fi watarii hundayyuu asirraa argachuu dandeettan keessa gaafii ni kennaa constantidha. The concept of heat, work and internal energy. Heat is spontaneous flow of energy into or out of system caused by different in temperature between the system and its surrounding or between two objects whose temperature are different. Heating is spontaneous, not non-spontaneous. Akkuma isin dura ilaalle working inni non-spontaneous jechuudha. Heating is spontaneous flow of energy into or out of system caused by a difference in temperature between the system and the surrounding or between objects whose temperature are different. Heating daddabarsa energy qaama tokkorraa qaama biraatti jennee jirra. Jijjiirama temperature qaama qabu surrounding fi between surrounding or between objects whose temperature objectii lama kan temperature garaagarummaa temperature qaban jedhutti heating kan maal ta'u jenna spontaneously transfer ta'u spontaneously yaa'u jechuudha. Kanaafuu heating haala kanaan laallee jirallee. Another aspect of this definition of heat is that a body never contains heat. Akkuma wal duraa isin hime qaamni kamiyyuu heat contain gochuu danda'u. Maal godhare transfer godha jechuudha. Transfer godha. Rather heat can be identified only as it is cross the boundary. Heating kan identify jechuu danda'u yookaan ammoo ibsame heating ni jira inni ka beekamuu danda'u as it is what cross boundary. Boundary qaama tokko bira yoo dabre qaama biraatti kan dabruu danda'u taate heating ni jira jechuudha. Otherwise there is qaamni tokko illee heating contain gochuu danda'a. Fakkeenyaaf sibiila tokko OA jiraate OA qaama biraatti attare daqiiqaa 30 lafa keessan irraa bada maal taha gadhiisa jechuudha. So it is heating containing ta'u jechuudha. That heat is transient phenomena jechuudha. Wanta transient ta'u malee it is not post one. So work is a non-spontaneous energy transfer into or out of system due to force acting. So spontaneous and non-spontaneous working. Maalifi qaama tokkorraa qaama biraatti forcein duuba acti gaaf godhe forcii wahiitiin forcii displacement irratti gaaf gaggeeffame dhufama malee spontaneously transferring ta'u jechuudha. So energy transfer into or out of system due to force acting through displacement. Force equals to what? Work equals to force times S. Force displacement irratti gaggeeffame jechuudha. Gama displacement waiting gaggeeffame sababa qaama tokko system tokkorraa out gochuu yookaan in gochuu irratti dalageessu yookaan systemiin sun qaama tokko irratti dalageessu yookaan qaamni system irratti dalageessuudhaan jechuudha. That's what called working. Energy transfer in this energy work equals to a change in kinetic energy and nature. So heat and the work are two possible ways of transferring energy from one system to another.
hiitii fi workiin karaalee beekamoo yookaan ammoo karaalee ho'a yookaan ammoo enerjii qaama tokkorraa qaama tokkotti ittiin dabarsinudha jechuudha. Enerjii qaama tokkorraa qaama tokkotti ittiin dabarsu. Heating through different temperature working ammoo through force what acting displacement taasisudha jechuudha. Force acting tokko taasisudha jechuudha. Heat is what microscopic form of energy transfer involving large number of particles jechuudha. Heating microscopy dha akkas macroscopy miti qaamaan gurguddoo miti. Heating microscopy dha jechuudha. Microscopy dha hin mul'atu. Microscopy dha form of energy transfer involving large number of particles. Then it is the exchange of energy occurs due to individual interaction of particles. Qaamni tokko interact gaafa wal godhe heatiin maal ta'uu danda'a exchange ta'uu danda'a. No macroscopic displacement occurs when heat flows and no macroscopic force is exerted by one object in another jechuudha. Qaamni macroscopic displacement occurs when heat is flow and no macroscopic force is exerted by one object jechuudha. Macroscopic qaamni yookaan ammoo ajaan mul'atu tokko displace yoo hin tahin forcein guddaa yookaan forcein beekamaan isarratti dalageessuu hin jiru jechuudha. Sababa kanaaf jecha macroscopiin displace hin taane yookaan ammoo macroscopic qaamni jennuun tokko yoo hin jiraatin yoo uumamin heating tokkollee forceidhaan exert hin ta'u jechuudha. Yookaan force tokkoon heat fakkeenyaaf qaama tokko irratti yoo workii dalageessine internal energy fakkeenyaaf internal energy jira energy wayii qaba. Asiin yoo asiin workii wahii irratti hin gaggeessin yookaan ammoo heatii irratti fidnee hin gaggeessin asiin heatii yaa'u hin jiru jechuudha. Yookaan kana jechuun siinii bunaa wahii yoo bunni keessa ka jira taate jalaan finnee ka jala kenneen san jala yoo hin kaahin heatiin asitti ka yaa'u hin jiru jechuudha. Asirraa kanatti yaa'u hin jiru jechuudha. So a system cannot process heat or work. These two are energies that flow into or out of system jechuudha. Work illee qaama tokko keessa jiraachuu hin danda'u. Processing godhu heat illee processing godha jechuudha. Systemiin kun lachuu systemii yookaan into or out irraa yaa'uu danda'u jechuudha. Yookaan ammoo itti irratti gaggeeffamu yookaan inni kan gaggeessu maal jennaan workiin jala lamaanii kunniin workii fi heat illee energy qaama tokko irratti dalageessu yookaan jarattu qaama biraa irratti dalageessa malee processing ta'an jechuudha. Qaamni tokko workii qaban jennuun osoo forcing displacement irratti hin gaggeessin workii dhaawuu fi displace yoo hin godhin achi yoo fakkeenyaaf yoo dhiibbaa irratti hin gaggeessin there is no workii qaban jennuun jechuudha. Heat illee process godhee ta'an jechuu hin dandeenya jechuudha. Heat transfer obeys the law of conservation of energy if no heat is lost to the surrounding jechuudha. Kanaafuu heat lost by hotter object equals to heat gain by color. This is what conservation of energy jechuudha. Heating gain tahee fi loss tahee maal jedha wal qixa jechuudha. Though internal energy is defined as the energy associated with random disorder motion of microscopic components. So internal energy kun maal ibsama associated random disordered motion of microscopic components atoms and the molecules. Microscopy random tahe akkasuma motion of microscopy component isaanii fakkeenyaaf molecuulii tokko keessa yoo jiraate microscopiin as keessa jiru kun molecuulii as keessa jiru kun disorderlyidha ordered hin taane jechuudha. Internal energy keessa ka jiran any bulky kinetic energy of system due to its motion through space is not included in internal energy. Space keessa jiran internal energy kamuyyuu system due to its motion through space is not included in internal energy. Space keessa internal energy keessa jira fakkeenyaaf space keessa ka jiran jechuun kenna internal energy tokko keessatti kan jiran achiin alarra ka jiran maal jennaani there is not in internal energy jechuudha. Internal energy keessatti yookaan ammoo systemii kenna ka qo'annoo miti jechuudha. Systemii kenna ka qo'annoo miti jechuudha. Ajaa'ibaa surrounding ta'uu danda'a malee systemii kenna ka qo'annachuu hin dandeenyu jechuudha. Systemii heating irratti dalageeffame inni heating irratti dalageesse yookaan ammoo workii irratti dalageesse workii irratti dalageesse jennu jechuudha. Internal energy includes kinetic energy of translation, rotation, vibration of molecule, potential energy within molecules and the potential energy between molecules jechuudha. Internal energy translation linearly jechuudha. Akkasuma rotation angle vibration of molecule kenna socho'u yookaan vibrate ta'u molecule kenna olii gadi deemu jechuudha.
potential energy kuufama yookaan stored energy qabaachuu with molecule wajjin akkasuma potential energy qabaachuu between molecule jechuudha. Molecule wajjin qabaachuu fi akkasuma molecule jechuullee energy jiraachuudha. Kanaaf internal energy kenna kanneen of keessaa qabachuudha. Malee space keessa ka jiran internal energy keessatti consider gochuu dandeenya jechuudha. Space keessa wal jiran akka internal energy itti miti jechuudha. Space keessa wal jiran internal energy kanarratti maal gochuu danda'an dhiibbaa geessuu danda'an malee internal energy ke systemii qo'annoo miti jechuudha. It is useful to relate internal energy to the temperature of an object, but this relationship is not limited. Relationship kenna kun maal ta'eera limited jechuudha. Kanaafuu internal energy changes can also occur in the absence of temperature changes. Internal energy kenna kun in absence of temperature yoo jijjiiramillee jijjiiramuu danda'a jechuudha. Kana jechuun change in temperature yoo jiraatillee there is what internal energy kenna jijjiiramuu danda'a. Kana jechuun maal jechuudha work irratti dalageessuu danda'a jechuudha. Dirqama heatii bichaa miti jechuudha. Heatii yoo jiraatillee there is internal energy ni jira jechuudha. Akkasuma work yoo jiraatillee internal energy ni jira jechuudha. Maaliif heatii jira waan ta'eef jechuudha. Yoo jarri lamaan hin jiraatin internal energy ni jiru jechuudha. So boqonnaa paartii keenya kana paartii tokkoffaa har'a asuma irratti goolabna. Paartii lammaffaan hamma walitti deebinutti nagaan nu tura. Paartii lammaffaa specific heat and latent heatiidhaan walitti deebina. Kanaaf hanga asiitu turtii gaarii isin jenna galatooma.